Akkam jirtan hordoftoota teennaa kabajamoof jaalatamoo har'aa akkamitti iimeela banannee iimeela erga banannee booda wantoota garaagaraatiif itti fayyadamna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba kara Gmail kan jedhutti dhufna. Gmail kan jedhu bira dhufna jechuudha. Inni tuqna. Erga Gmail tuqne booda akkaawuntii keenya yoo dura qabaanne iddoo kana tuquudhaan add account kan jedhu kana bira dhaqna jechuudha. Erga isa tuqne booda haala kanaan nuu fida Google kan jedhu filanna jechuudha. Piinii na gaafatee jira. Bilbila keessan paaswoordii isin gaafate jechuudha ni bantanii fi lakkoofsan yoo ta'e lakkoofsan ashaaraa yoo ta'e ashaaraan ni bantanii. Erga isa bantanii booda xiqqoo isin tursiisa jechuudha. Yoo konnekshinni keessan baay'ee hin dalayne irra deebi'aa isiniin jedha. Haala kanaan duuba isin deebisa jechuudha. Bakka duraatti deebitaniit piroofaayilii tuqxanii Google kan jedhu filattanii paaswoordii isin gaafata. Paaswoordii yookiin immoo piinii ni guuttu jechuudha. Egaa haala kanaan isinii bana jechuudha. Egaa haala kanaan inni isinii bane booda maal gootan create account kan jedhu bira dhaqxanii create account kan jedhu ni tuqxan jechuudha. Myself kan jedhu yookiin biizinasaaf kan jedhu salfii tuqaa isin myself kan jedhu akka tuqxaniin iimeela banachuuf deemaa jirtan jechuudha. Iimeela banattan kana booddee immoo waan barbaadaniif tajaajilamtu jechuudha. Haala kanaan isinii bana jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keessan guuttan jechuu. Fakkeenyaaf maqaa hojii tokko haa guutu mee amma Arboor jedheenii jira. Arboor jedheenii guute sarneem jedha maqaa itti aanaa jechuudha. Online jedheeni next jedhaan jechuudha. Arboor online haga nuu banuu ni eegna jechuudha. Egaa haala kanaan erga yaallee nuu bane booda maal goona kallattumaan gara yuutuubiitti deemne jechuudha. Imeelli banannee jirra. Imeelli fakkeenyaaf isa maqaan asitti arginu kana mee sonii fi naaf jedhee jijjiiree sonii naaf 7@gmail.com jedhee naa banee jira jechuudha. Imeela nuu banamee xumurame kana kutaa lammaffaa irratti immoo haaluma imeela qofa addatti ittiin bannu bal'iseetiin kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Isa sonii naaf 7@gmail.com jedhu kana fudhannee garam deemne jechuudha. Gara yuutuuba kireet godhuutti deemne walumaan itti hafuuf nume gara yuutuubaan dhaqnaa yuutuubanii filannaa erga filannee booda chaanaala banachuuf deemna jechuudha. Amma chaanaala yuutuubii banachuudhaaf deemna. Kallattumaan gara chaanaala yuutuubii banachuutti seennama. Haala kanaan yuutuubni erga nuu dhufee booda eessa dhaqnaa gara olii kana bakka piroofaayiliin fakkiin namaa jiru kana dhaqnee tuqna. Erga isa tuqne booda iddoo kanatti Arboor online school irra jira jechuudha. Iddoo tana tuquudhaan sarara xiqqoo tana tuquun kan itti aanutti ceena jechuudha. Haala kanaan nuu fida. Add ka jedhu hin dhufa jechuudha. Add ka jedhu erga dhufee booda maal goona bakka add jettu san tuquudhaan chaanaalii bananna jechuudha. Amma chaanaalii yuutuubaa banachuuf yuutuubara ta'uudhaaf deemaa jira jechuudha. Hanga inni nuu banu ni eegna. Sign in or other jedha. Fakkeenya iddoo kana dhaqneetiin yoo haaraa ta'e add goona jechuudha asirratti. Amma haaraa banne waan ta'eef add goona iddoo eda'uu tana tuquudhaan iimeela barbaannu san iimeela reetii sooninaaf jedhu san as barreessina jechuudha. Amma asitti dhufee jira kunoo dhufee jira xumurree jirra jechuudha. Amma as bira ni tuqnaa akka achi bira tuqneen gara chaanaaliitti nu seense jechuudha. As bira ni tuqnaa ol dhaqnee maqaa san erga as biratti tuqne booda garam nu fide jechuudha. Your channel kan jedhu bira dhufa kunoo your channel tan jettu tana ni tuqnaa. Your channel chaanaal kireet godhuuf deemaa jira jechuudha. Amma sonii naaf jettee kireet godhuu eddaa jedha. Eeyyeen jedhaan kunoo asitti kireet jenneeni xumurree immediately baname jechuudha. Akkuma tuqneen kireet nuu godha chaanaalicha godhee jira. Asitti amma akkamitti chaanaalii banne irratti viidiyoo maxxansuudhaan
viidiyoo fannisuudhaan akka hojjennu bakka kireet jettu sana yoo tuqnu mallattoo kana dhufa jechuudha. Liif kan jedhu sabskiraayib 1000 qabaachuu qabdan dirqama. Wochaaworii sa'aatii 1000 guutuu qabdan kana banachuudhaaf jechuudha. Osoo sanis hin godhin akkamitti akka banannu immoo viidiyoo biraatti irratti qabadhee isiniif dhiyaadha. Liivii seenuu dandeettanii daftanii sabskiraayib hedduu argachuu dandeettanii. Daftaniitiin immoo wochaaworis illee keessan akka itti guuttattan akkamitti akka liivii seenuu dandeettan viidiyoo itti aanu irratti isinii qabadhee dhiyaadha jechuudha. Garuu seerri isaa sabskiraayibii 1000 seenuun dirqama liivii seenuudhaaf. Wochaaworii 1000 guutuun dirqama liivii seenuudhaaf jechuudha. Amma kallattumaan upload kan jedhu ilaalla jechuudha. Upload kan jedhu kana gadi tuqna. Namni tokko yoo xiqqaate viidiyoo daqiiqaa tokko ol ta'e maxxansuu qaba. Sababni isaa yeroo namni isin ilaalu fakkeenya viidiyoo daqiiqaa 1:39 kana yoo maxxanse irraa argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon nu maxxansuu qabnu viidiyoo daqiiqaa tokko ol ta'e ta'uu qaba jechuudha. Viidiyoo yoo xiqqaate daqiiqaa tokko ol ta'e ta'uu qaba. Sanii gadi yoo ta'e viidiyoolee xixiqqoolee maxxansine yoo ta'e homaa irraa hin argannu. Viidiyoo kanneen amma fakkeenya sakandii 16 duwwaa 9 sakandii 58 16 sakandii duwwaa 7 maxxansine homaa irraa hin argannu. Dafnee garuu guddachuudhaaf chaanaalicha keenya dafnee guddisuudhaaf yoo ta'e seera isaa guutuu isinii himaa daqiiqaa meeqa akka maxxansuu qabnullee viidiyoo itti aanu irratti kan isinii himutaa jechuudha. Chaanaalii upload irratti godhachuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa. Kanaafuu chaanaalii keenya haala kanaan banannee xumurra jechuudha. Amma chaanaalii Sooninaaf kan jedhu kanaaf banannee irra jirra jechuudha. Horaa bulaa ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa naaf jiraadhaa. Arboor online school yeroo hundaa isiniif qabatee kan dhiyaatu akkamitti chaanaalii akka banannu akkamitti chaanaalota bannee irratti akka hojjennu akkamitti immoo beekumsaa fi barnoota haaraa hojiilee haaraa akka asirraa argannu isiniif ibsa jechuudha. Fakkeenya TikTok irratti akkamitti taap haala salphaan godhuu dandeenya kan jedhu asitti isinii qabadhee itti aanee har'a immoo akkamitti yuutuuba banannee bormoo viidiyoo itti aanuun akkamitti yuutuuba keenyaa fi TikTok keenya wal qabsiisuu dandeenya kan jedhu jechuudha. TikTokeroota nu hordofan hundaa karaa salphaa yuutuubii keenya wal qabsiisuudhaan chaanaalii keenya ilaalanii nulleen guddisaa chaanaalii akkamitti akka guddifannu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hojiilee hedduutu asirra jira. Viidiyoo kana keessa seenaatii ilaalaa. Hojiilee iskaam ta'an hattuu ta'an fa'aatu jira as keessa irraa of eeguu qabdan. Akkasumas hojiileen gaggaariin asirratti hojjenne irraa argachuu dandeenyu gara gadii deemuudhaan iddoo viidiyoo jettu san gubbarratti filachuudhaan jechuun viidiyoo ta'etti filachuudhaan Arboor online school irra seenuun viidiyoottan hundaa ilaaluun hojiilee gaggaarii ta'an hojiilee yeroo ammaa haalaan dalagamaa jiran asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladhaa isin kabajaa. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarrutti turtii gaarii isin hawwaa. An Kaliil Turee ulfa Arboor online school keessanii waliif daddabarsaa sheer walii godhaa. Yaadaaf gaafii qabdanillee na gaafachuu dandeessu. Gama gadi aanu kanatti immoo jalarratti liinkii isinii kaa'ee jira jechuudha. Liinkii saniin seenuun wantoottan barbaaddan hundaa argachuu dandeessu. Liinkiin telegiraamaa jira kallattiin argachuu dandeessu jechuudha. Telegiraamarraan yaadaaf gaafii qabdanillee komiillee dhiyeeffachuu dandeessu. Arboor online school wajjin turtiin kennaa kan hangammaa ture. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarrutti horaa bulaa deebanaa.